Finfinnee miseensaa fi hoogganaa garee hidhattoota finxaalessa faannoo ofiin jedhuun socho'u irratti tarkaanfii fudhateen 2 yoo du'an tokko to'atamuu beeksise. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinneetti hoogganaan kominikeeshinii Koomaandar Ittaanaa Maariqoos Taaddasaa poolisiin miseensota faannoo kana irratti hordoffii taasisaa ture jedhu. የፖሊስ የረጅም ጊዜ ክትትል ውጤቱ ነው። አሁን እዚህ ቦሌ ወረዳ 3 ሚሊዮን ጀርባ bu'aa hordoffii poolisii yeroo dheeraan booda fudhatedha. Amma boolee aanaa 3 galma barkumee duubatti mul'ate kun namoonni miseensaa fi hooggantoota garee finxaalessaa faannoo ta'an 3 poolisiin wayita to'annoo jala oolchuuf yaalutti keessattuu hoogganaa isaanii kan ta'e Naawusannaa Yaandaargee kan jedhamu sochii poolisiin to'achuuf yaalii godheen harka kennachuu diduun guddoo falmate. Kanarra darbeeyyuu du'a nama naannoo sanatti socho'aa ture tokkoof sababa ta'eera. Kana malees miseensota poolisii irra dhukaasa banuun poolisoonni 2 miidhaan qaamaa cimaa akka isaanirra ga'u godheera. Badii kana hunda geessisuus dhumarra poolisoonni to'annoo jala oolchaniiru. Inni biraa Abeenezar Gaashaw jedhamus haaluma wal fakkaatuun akka harka kennatuuf irra deddeebiin waamichi dhiyaateeraaf. Harka kennachuuf garuu fedha hin qabaatiin hafe. Innis haala wal fakkaatuun dhukaasa baneen tarkaanfiin irratti fudhatameera. Lamaan kunniin lubbuun isaanii darbeera. Kan jalqabaa Naawusannaa Yaandaargee hospitaala erga galeetii lubbuun isaa kan darbe. Inni kaan Abeenezar garuu iddooma sanatti lubbuun isaa darbe. Inni sadaffaan garuu otoo hin miidhamiin to'annoo jala ooleera. Adeemsa kana keessa konkolaattonni miidhaan irra ga'ee jiru. Naannichis jeeqamee ture. Jara kanarratti hordoffiin durarraa qabee taasifamaa tureera. Taateen ammaa kun hordoffii taasifameen jara kana to'annoo jala oolchuuf haala tureen kan mudatedha. Miseensonni poolisii 2 Saajin Araarsaa Tashoomaa fi Koonistaabil Maatiyaas Phexros jedhaman yeroo kanatti rasaasaan dhaamuun miidhaan cimaa irra ga'ee hospitaalatti yaalirra jiru. Koomaandar Ittaanaa Maariqoos itti dabaluun miseensonnii fi hooggantoota faannoodhaa kan jedhaniin hidhattoota kanaan magaalittii keessatti kaayyoo shororkaa uumuu qabatanii turanii jechuudhaan dubbatan. ዞሮ እነዚህ ያው መሀል ከተማ ላይ ህብረተሰቡ መሀል ያሉ የጽንፈኛው ፋኖ ቡድን አባላት ናቸው። Walumaa galatti isaan kun magaalaa jidduu hawaasa keessa kan jiran miseensotaa fi hooggansa garee finxaalessaa faannooti. Ammallee iddoowwan garagaraatti sosochii taasisuu danda'u jedhamee tilmaamama. Kanaaf hawaasnis naannoo isaa hubatee ilaaluu qaba. Poolisii gama odeeffannoo fi kaaniin tumsuu qaba. Jarri kun odoo to'annoo jala ooluu baatanii magaalichatti wanti uumamuu danda'u maal akka ta'e ifadha. Badiitu qaqqaba. Namoota nagaa irrattis miidhaan qaqqaba ture. Ammallee adeemsa kana keessa namni dhimmicha wajjin hariiroo tokko illee hin qabne tokko lubbuun isaa darbeera. Konkolaataa isaa humnaan akka isaan fe'u wayita dirqamsiisanitti lakkii ani kanan godhu waan jedheef kan wareegame. Miseensotaa fi hooggansi garee finxaalessaa faannoo waan magaalattii keessatti raawwachuu fedhan ifatti miidiyaalee garaagaraa irratti dubbatu. Magaalattii shororkeessuu, jiddugala shororkaa gochuu, xiyyeeffannoo mootummaa argachuu, humnaan aangoo qabachuu fi kaanis miidiyaalee isaanii irratti ibsamaa tureera. Kana raawwachuuf ture kan socho'aa turan. ይሄን ለማድረግ ነበር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩት። Obbo Battee Urgeessaa wajjiniin wal qabatee shakkamtoota 13 to'annoo jala oolfamanitti dabalataan obbolaan Obbo Battee yaada kennuudhaaf isaan bira jiraachuu poolisiin beeksiseera. Hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Maqii Koomaandar Muhammad Suufaa yaada BBCdhaaf kennaniin ajjechaa Obbo Battee wajjiniin wal qabatee namoonni 13 shakkiidhaan to'atamanii jiraachuu waa'ila koo Galaanaa Balaa itti himaniiru. dhugaa jiru qaamni sadarkaa jiru qaamoleen abbaatiin nageenyaa dhimmicha qabatanii qulqulleessuudhaaf yaalaa jiranii qulqulleessaa jiranillee kana keessatti immoo hirmaannaan hawaasaallee barbaachisummaa qaba. Hawaasni ittiin nu deeggaree dhimma kana qulqulleessinee akka dhiyeessinu waan hojjechaa jiru jira. Eenyummaa namoota shakkamanii kana wanti adda baastanii nutti himuu dandeessan jira? Hin barbaachisu adeemsa qorannoo keessatti akkasitti ibsamu dhimmichi shakkiidhaaf namni kun eenyummaa akkasitti addaan baaneen ibsamu adeemsa qorannaa keessatti. Maaliif nageenyummaa namoota saniif illee hin barbaachisu waan ta'eef. Sirni awwaalchaa Obbo Battee erga gaggeeffame booddee obboleessi Obbo Battee tokkoo fi obboleettiin isaa to'annoo jala oolfamuu dhageenye. Namoota 13 ajjechaa Obbo Batteetiin shakkamanii to'ataman keessaa isaan lamaan kun jiru jechuudha. Isaan to'atamne gaafii seeraa irraa fuudhamuudhaaf waamaman malee. Kan naan jechaa jirtan obbolaan kan to'ataman wal dhibdeen jira oduun jedhu dhaga'amuusaa hordofee yaada isaanii fudhachuuf malee shakkamtoota 13 to'annoo jala oolfaman keessaa miti jechuudha. Isaafillee hin qulqullaa'aa nageenyummaa isaatiif illee ololoonni miidiyaa hawaasaarra deemu kuniif illee isaafis hin qulqullaa'aa mootummaanis akka mootummaatti waan jiru qulqulleessuudhaaf malee
wanti amma inni shakkamaadha jedhamee to'atamee jiru akkasitti raawwatamus kan qabullee. To'annoo jechuun waan to'atamee mana hidhaatti galameeti. Meeshaa haalli mijaa'ee guutaan inni taa'eetiin jechirraa fuudhamu qaamolee haqaa waliin abbootiin alangaa bakka jiranitti jechisarraa fuudhamaa jira malee to'atamee mana hidhaatti galamee mana hidhaa keessa kan jiru bakki mijaan haalli addaa godhamee fi achitti jechirra fuudhamaa jiru malee. Tokkoffaa isin warri miidiyaa qabatan kun dhugaa jirullee qulqulleessaa. Dhimma kana qulqulleessuudhaaf inni kan to'atame osoo hin ta'in sooshaal miidiyaa irratti waan deemaa jiru isallee shakkamaa godhaa jira. Kanaafis isaafillee qulqullaa'uu sarara jiraataa dhugummaan obboleessa isaallee bahuun akka sarara jiraatu iddoon addaa godhameefi kan gaaffiin tokko qaamotii akkaatiin kan irraa qulqullaa'an jiraachuu isaati. Shakkamtoota kan biroo dabalataan to'achuun itti fufeera moo warruma to'annoo jala jiran irratti qorannoon gaggeeffamaa? Qorannoon karaa bal'aa ta'een gaggeeffamaadha. Kanaa olis to'atamuu danda'ama. Kana irratti illee dhimmoonni ragaa qabatamaa ta'e yoo jiraate yeroo dhaabbachuu danda'a. Kanaa olillee deemamee to'atamuu ni danda'ama. Daangeffamu shakkamu wantoonni keessatti shakkaman jiraachuu danda'an. Adeemsa keessatti wanni qulqullaa'a. Karaa kamiyyuu ta'ee karaa kamiin mootummaan qulqulleessuudhaaf wanni itti deemaa jiru jira. Obbolaan Obbo Battee yeroo gabaabaa keessatti yaadni isaanii irraa fuudhamee deebi'uu danda'u jechuudha. Obboleettiin Obbo Battee Urgeessaa Simboon Kamisa gadhiifamuu fi obboleessi isaanii Miiloon garuu to'annoo jala jiraachuu hanga ganama kanaatti odeeffannee jirra. Waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa waraanni bilisummaa Oromoo kan isaan ABO shanee jedhaniin humni isaanii diigamuun sadarkaa waraana keenya dura dhaabbachuu hin dandeenyerra gahaniiru jedhan. Miseensota garichaa 3,500 ta'anis to'achuu miidiyaa mootummaa biyyattii IBC'tti himane. Marii Taanzaaniyaa booda humni ABO shanee naannoo Oromiyaa keessattuu gara lixa Oromiyaatti dugdi dha'ame. Humni isaas diigameera. Baay'een isaanii harka kennachaa jiru. Ijaarsi kanaan dura ture diigamee bittimee dhokachaa jiru. Waraanni keenya warra dhokatee funaanaa jira. Biyyoota 2 fi 3 darban keessa seenaa isaanii keessatti haleellan kanaan dura garicha argee hin beekne irra qaqqabeera. Dugdi citeera. Ajajoonni isaaniillee osoo hin hafin harka kennachaa jiru. Naannoo Wallagga Bahaatti hawaasni qonnaa fi misoomatti deebi'eera. Bakka bakkatti maluun barnoonni geejjibni eegalameera. Waggoota 2 fi 3 dura xayyaarri hin qubatu ture. Amma xayyaarri ni qubata. Kanaafuu amma haala gaariitu jira. Hawaasni gara nageenyatti deebi'aa waan jiruuf haala gaariitu jira. Amma tarkaanfiin kan irratti fudhatame ofiif harka kan kennatanii fi warra waraanaan marfamanii kan booji'aman walumaa galatti 3,500 kanneen ta'antu to'annoo keenya jala jira. Kanneen ajjeefaman hin dabalatu, lakkoofsi isaanii danuudha. Kanaafuu naannoo gara lixaatti humnoonni farreen nageenya fi misoomaa ta'an warri farra hojii albuuda baasuu qonnaa fi daandii ta'an dhokateera. Waraana keenya dura dhaabbachuu fi socho'uu sadarkaa hin dandeenye irra gaheera. Hidhattoonni faannoos akkasuma. Garee hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo ofiin jedhan irrattis haleellaa wal fakkaataa raawwachuudhaan gurmaa'ina isaanii diiguu fi kumaataman kanneen lakkaaman booji'uu himan. Faannoon haaluma wal fakkaatuun haleelame. Humnoota 1,000tti lakkaa'amutu haleelame. Isaan keessaa 1,000tu harka kennate. Kan booji'amanis 1,000tti kanneen lakkaa'aman. Amma shiftoota qofatu hafe. Shiftoota akka isaanii 20 yookaan 30tti lakkaa'amanitu isaan hordofa. Isaanii waraanni keenya guutummaatti balleessuuf sochiirra jira. Kanaan dura adda waraanaa ijaarree, kutaa waraanaa ijaarree, birgeedii ijaarree kan jechaa turan ammoo amma hin jiru. Amma badaniiru. Caasaan mootummaa naannoo Amaaraas sirnaan gurmaa'ee gara hojii misoomatti seeneera. Waan qondaalli waraanaa olaanaan biyyattii kun jedhan kanarratti ammatti gareeleen hidhatanii biyyattii keessa socho'an yaada abbadaa dargaggeessa ganna 20moota keessa jiru yoo ta'u barnoota isaatti barataa qacalee akka ture hima. Bara 2015 Yuunivarsiitii Jimmaarraa muummee barnoota injiinariingiitiin eebbifame. Hundaa ol yaalii hojii argachuudhaaf ji'ootaaf taasise erga ijjibbaateen booda tokko jedhee hojii listiroo yookiin immoo kophee qulqulleessuu eegale. Waayilli koo maatii olaanaa haala inni keessa jiru gaafateera. Kanan eebbifame bara 2015 injiinaringii Jimmaa Yuunivarsiitii irraa dipaartimentii maatiriyaal saayinsii injiinaringiidhaan Jimmaa Yuunivarsiitii irraa. Ijoollummaa keetirraa wanni ta'uu barbaaddu maal ture? Kaayyoo kee ganamaa meenatti himi. Ijoollummaa kiyyatti wanti yaadaa ture abbaan kee barsiisaa fiiziksii ture. Ani barnoota fiiziksiitiin nama cimaa nama waan gaarii tokko biyya kanaaf fiduu danda'u jedhee kan yaadaa ture. Kanumaaf kanan barnoota injiinaringii seene xiqqaatti ji'oota 6 oliif magaalaa Adaamaa tureera. Hojii barbaachaaf iddoo garaagaraatti TV galchaan ture. Maal dipaartimentiin kun maaliin dhaabbata sibiila adda addaa deemee gaafadhee akkana jedhee waan adda addaa waan nan baradhe ogummaan baradhe isa yeroo itti
kun ammaaf biyya keenya keessa waan akkanaa jedhamu hin jiru. Kanaafuu nama akkanaa qacaruu hin dandeenyu jedhu. Innaa barattu jireenya akkamiin jiraachuu barbaada? Barnoota kanaan immoo maal ta'uun barbaada? Ka jedhu yaadaa turte mee gara duubaatti si deebisa. Fiiziksii akkan kutaa torbaa taa'ee yaadaa turetti bakka waan addaa qorannoo addaa tan gadi bu'ee qoradheetoo biyya kiyyaa waan gaarii waanuma tokko waanuman fakkeenya wayii ta'ee darbaree yaadaa ture. Garuu carraa isa argachuu hin dandeenye. Digiruma tokkoon baradheetu addaa dhaabuuf yaadaa hin turre. Ammas immoo dhaabaa hin jiru barnoota akka qonna suphaa meeshaalee elektirooniksii ammaan tanayyuu fudhachaa kan jira. Mee haala amma keessa jirtu waa'ee hojii amma itti bobbaatee natti himi. Hojiin ani barbaadu gannabee hojiin na barbaadu jira waan ta'eef hojiin hundumoo qaaniin qabu qaaliidha jedhee tanan taa'ee harka namaa eeggachuun ammoo bilisummaa wayii gammachuu sammuu kooti waanuma xiqqoo waanuma gatii xiqqoodhaan hojjetamuu danda'u hojjedha jedhee tanan murteessee kanatti seena. Amma qubee qulqulleessan hojjechaa. Hojii amma jalqabde kan dura muuxannoo qabda ture. Muuxannoo hin qabu xiyyeeffannoon koo barnootuma irratti. Yaaduma ofuma kiyyaa kamanatti yeroo ofuma kiyyaa ofuma qulqulleeffadhu waan hin kanan kanuman danda'ee kanumatti seena. Yoom ture kan eegaltee hojii kana eessatti hojjechaa jirta? Kan eegale ji'aa fi baatii tokko torbee tokko darbeera. Magaalaa Shaggarree naannoo Sulultaadha. Hojii dhabdummaadhaa fi kana akkamitti ilaalte? Wantoonni si mudatan haalli ture maal fakkaata hojii kana jalqabin dura? Namoonni naannoo har'a asuma jirtaa hojii arganne jechuun akkasii baay'inaan hin ka'a. Eegan immoo mudannoo garaagaraatu jira. Namoonni jajjabeessanis jira. Namoonni immoo maal ta'e kun egaa ganaa baratee too gaddeebi'ee kana qulqulleessa kan jedhu namoota baay'eetu hedduutu jira. Garuu immoo isaan yaada isaanii irraan ka'e yaada isaan naannoo irraan ka'e beekumsa isaanii waan hin beeku kana namoota akkas akkasiitu iddoo hin kennine namoota na jajjabeessaniif galatoomaadha namoota na jajjabeessaniif galatoomaadha. Ati bakka amma hojiitti hojjettu kanatti suuraan kee kan eebbifamteen maxxansitee jirta. Mee waa'ee isaanitti himi namooti isa ilaalanii maal siin jedhu namooti maamiloonni kee? Namoonni isa ilaalanii jabaadhu. Anuma hojjetachuu nama caalaa jedhu namoonni tokko keessaa. Haalli amma hojichaa maal fakkaata ree? Haalli hojii bareeda garuu iddoo mijataas argachuu hin dandeenye. Malee hojiin bareeda iddoodha iddoo mijataa iddoo hojiidhaaf laaftoon dhaga'ama.